Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanela Muraxoro waan jedha. Muraxoro waan jedha arkamtan hundi keessanuu anaa dhufu isiniin jeetin jira. Akkami nagaa fayyaa keessanii naga qabdanii homaarra jirtan. Akkami narraa baddanii jirtan isin jalaa badiitin jira isin irraa tureetin jira isaa inshaallah ma boodar feedin jira waan takka irratti kabaleen mari'annu ta'a. Isinis kaabar nama guddaa dhabamtanii kana qottanii isin agarre. بس اسمه ما نقدر خايبر فيديو نمدلي نملي نملا لونجر بيتا والله يتنا ما فهم لي نفوتني فيديو دلقو ملي تابي سي ملي جمتشو سي نقدر انت سلابس يوتيوبني واني قدن وخفليتي متنا ما سيلالو نقدر ذكاتي أكسني مراتورو وانجر عبري ساراتي سبسكرايب لايك شير نقول يوتيوب خينا akkasitti nu moggaa dhaabbadhaan isiniin ja'a maalim namni wallahi ajaa'iba rabbi kana yuutuuba banatee adoo ji'an guutinitti sabskraayibii wallahi kuma 3,700 fi waa faarkata 3,700 kuma 3 kuma 4 kuma 5 nama rakkatuun arke adoo baasiin guutinitti waan nu olii irratti hojjeteeti miti wallahi muuziqaa faarra taphata waan hamtu waan inni irratti taphate sana agarree muuziqaa irratti taphatu kana bakka بس والله موزيكو مالي وان براتو نقر يعني كان نسمنتي تشودا ومكنات انا فرتي واحد دور كتاني قالوا مو وان تفهم بينه رب ما ألسفو رب ما كسيتيزا ان شاء الله تنتون لين غافتكو ولما خاتي اني ابدي كم نوابدي مرنو وان تفهم يرجع ان شاء الله ارثنا في اللين دفني اجندا كنجا ارجع في دي بي ورتن جوهر ما مفرت بقالي غربا فدا في جوهر ما مفادا في دي بي ديسن kita serritin kita gaafi deebii quubsaatiin qibada namni hin eeynen deebisanii fi numa ummanni gaafuma gaafattee burqaa numa sammuun isaanii burqaa beekumsaa guddaa bahararra bal'atti akkasitti gaafi deebii ummanni gaafateef akkasumatti deebisanii fi numa ummanni gaafii tana barreeffatanii deemanii immoo dhugumaan sammuu qabatanii deemaniin ajaa'iba natti والله أمتا أداتي أمتا أجائبا أمتا كندا كان غير وان فيتن غافدا يعني وان فرن غافتني وان فرن رادي بسني في غافي نم أرضي خنا أكسمتي غاران دنا فيديو خنا غوتو سا خنا سندا وچي سوتا فيديو نمو كتا كرتن كنا غوتو سا حوالين دا ونو تها أكسمتي فيديو خنا غا هنگت أمتي لغي فدا دا وان فيديو خنا راون نتن كومين ركبدان يادك أبدان غوتو سا كومنتي يلتي نابرسان سنينجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونغرس فدرالا أورومو جلكواني لافكاتير. كنا جتوني نوي ملك أبصو براهن ديمسي سجنة بينو الرزنجن. غربران ديمسي سجنة نوت. نوتي غرو كان كينيا سكنا جنة لافكاتنير. وان هارا أما أمنس ميتكون. أرمان درس waltajjii kana irrattis dubbanneerra waltajjiiota biroo birattis dubbachaatuma turreera nuti mootummaa jala qeequu mootummaa irratti uummata kakaasuu osoo meeshaa itti hin dhukaasin garuu mala jiran hundumaatti fayyadamanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu ni danda'ama jennee amanna kana har'a jalqabne miti yoo dhugaasa dubbanneef jechuudha kanaatiif akka haaraatti otoo nu gaafachuu baatanii gaariidha garuu ka biraa immoo ka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabbannees hin beeknu nabi oromoof falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti nu qofa nu deggeraas hin jennu nuti ka deggeruu barbaaddan deggera maallaqaanis deggera qaamaanis deggera moraaliinis deggera diplomaasiinis deggera waan barbaachisu hundumaatiin bira dhaabbadha yoo kan keenya deemsisaa haga tokko deemsisa hojjettan yoo nu deggertan hin barbaanne hin deemsisu hojjettanis gaariidha nuuf nuti optionii dhuma isiniif dhiyeessaa jirra kanaaf uummata keenyaatiif waan haaraa miti waan nuyi har'a dubbachaa jirru jechuudha isee kana duwwaa akkasin nuu beektan barbaanna waraana bilisummaa Oromoo qawween hin barbaachisu kana hin barbaachisu siin jenne nuti isa waggaa duraanii sana yoo dubbanne yoo taate immoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan walii galanii haasawaarra turaniiru
waggaa 4 dura isa ture yoo dubbanneef jechuudha. Waliin haasawanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaadhaan uummatatti makatee, poolisiitti makatee, waraana raayyaa ittisaatti makatee, inni qotuu barbaadu qonnaatti deebi'ee, inni daldaluu barbaadu waan ittiin bizinesii jalqabu kennamee fi gara jireenya nagaatti ni deebi'a akka jedhu isaan turratti walii gale nu miti dhaabbilee turratti walii gale. Utuma kana irratti walii galanii haasawaa jiranii garuu lolli immoo deemsifamaa ture biyya keessa. Gaafa lolli deemsifamu maal fakkaata jennee gara Wallaggaa deemne waliin. Waan uummanni jedhu dhageenye. Uummanni waan inni jedhu immoo tokko lamatu osoo hin dhoksini finneetu adda bilisummaa Oromoos bakka jirutti mootummaanis bakka jirutti dhiyeessine. Gaafa dhiyeessinu ammas deebi'anii irratti walii galanii koree tokko hundeessanii koreen sun immoo uummati bakka jirutti laayivii bakka darbaa jirutti maqaan keenya tokko lama jedhamee abalu hin ta'u jedhamee kufaa maal jechaa eeruun kennamee achi keessatti maqaan keenya eerame. Eega isaan walii galanii booda nuti waliin amannu garuu qaamni nu gidduu taa'ee qaamni amanamu tokko koree nuuf dhaabbatu jennaan koree sana keessatti nu hundoofnee achi keessatti hojjenne. Akka sanitti nama galuu barbaadu galchine, nama galuu hin barbaanne dhiifne. Akka walii galtee isaaniitti warra fidne sana immoo hordofnee maalirra akka isaan ga'an maal hojjechaa akka isaan jiran hordofuudhaaf gujennu mootummaan nu dhorge kana. Nu dhorguusaa immoo uummatatti beeksifne nuti. Silas walii galtee isaanii hojiirra oolchuudhaaf ture. Maaliif gaafa sana Abiy waa inni ta'u hin beeknu, Lammaan gara inni adeemaa jiru hin beeknu nuti. Isaantu walii gale. Walii galtee isaanii kana immoo nuyi koree bilisa ta'e niwutiraal ta'e tokko nuufa uumamu malee walii keenya amannu waan isaan jedhaniif achi keessatti gargaaruudhaaf itti seenne. Oromoon maaliif walajjeessaa isa jedhu nuyi quuqamuma Oromummaadhaaf qabnuudhaaf garraamummaadhaan yookaan innocently waan sana resolve gochuudhaaf yookaan rakkoo sana hiikuudhaaf gidduu seenne. Akkaataan itti seenames immoo akkuma nama isinitti meedha. Baay'een keessan quba qabdu. Waltajjii akka kanaatti deemaa ture irratti maqaan keenya kan eeramee akka carraa keessa gallee jechuudha. Kanaaf waan isa booddee ta'e hundumaa immoo gabaasneerra. Dhannee ilaaluufis yaalleerra. Biiroo PMs deemnee wanti kun sirrii miti jenneerra. Miidiyaattis beeksifneerra. Uummatattis beeksifneerra. Mootummaan nu ganeera. Waan jedhe sana hojiirra oolchuu dideera. Kanaatiif ijoolleen sun baay'een isaanii deebi'anii bosonattis deebi'aniiru. Kan rakkoon adda addaarra ga'ellee hedduutu jira. Kan ammoo yeroo beeksisuun irra turetti beeksiseera. Gaafa sana dhuguma nagaa buusa jennee yaanneerra nuti. Nagaa buusa jenneerra. Maaliif? Kan walajjeessaa jiru Oromoodhuma ture. Kan nagaa dhabu immoo Oromoodhuma ture. Uummatarraa immoo yaada fudhanne immoo dhiyeessineerra. Haala kanaatiin ture. Gaafa sana iyyuu garuu wanti beekuun isinirra jiru Oromoon dhuunfaadhaan qawwee hin qabatu kan jedhu hin turre. Akkuma Karrayyuu hin qabatu yookaan akkuma Affaar qabatu akkuma Somaaleen meeshaa qabatu dhuunfaadhaan qawwee isaa qabatee bitatee kaawwatee mana isaa gaafa rakkoon jiru qawwee isaatiin yoo naannoo isaatii fi maatii isaa yoo tikfate kun dhowwaadha jennee yookaanis immoo warra akkanaa akka isaan meeshaa isaanii lafa kaa'anuuf namni gaafate hin jiru. Waliigaltee sana keessas hin jiru. In fact wanta nuyi noo gochaa turre push gochaa turre haga tokko qawwee dhuunfaadhaan Oromoon haa qabatu. Atis mana keetti bitadhu kaadhu innusinis mana isaatti bitatee haa kaawwatu. Gaafa rakkoon jiru ollaadhaan wal waamtee gurmuudhaan wal waamteetu maatii keerraa gosa keerraa saba keerraa naannoo keerraa diina roorroo ittiin ofirraa ittista kan jedhu ture. Garuu biyya tokko keessatti immoo akka kanatti ani waraana abaluuti jedhanii socho'uun sirrii miti jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan waan walii galaniif walii galtee sana hojiirra oolchuudhaaf bobbaane akka Oromootti. Rakkoo Oromoo hiikaa jennee yaanne nuyi gaafa sana. Waan gara fuulduraatti ta'uuf deemu quba hin qabnu turre. Kan nutti dhaga'ame nuuni